Haji Adam Sadof kanaka usembune Nadi gammada fi kanaka borudine Gota kana damne me kamiram Wali galuni bedina farasa Dina karabane Hayyaga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota qophii gola seenaa arrantanas qophii fannee dhihaannee jirra. Qophiin teenya addaatiin arrantana kaaba biyyattii godina Baaleen nu geessiti. Gootota baddaa Baalee keessa arrantan tokko irratti fuulleeffanna. Waa mara xumura sagantaa keenya nu faana turaan afeerraa keenya. Gootota Oromoo kanneen baddaa Baalee keessatti qabsoo eenyummaa biyyaatiif falmatanii wareegaman keessaa tokko kan arrantana isinii dhiyeessinu Jeneraal Hussein Bunee Daraaraadhaati. Garuu Jeneraal Hussein Bunee Daraaraa arrantana lubbuudhaan hin jiru. Seenaa inni hojjeteetu dhaloota dabree jireechuudha. Kanaafuu seenaa isaa isinii dhiyeessina nu faana turaan afeerraa keenya. Qopheessaan seenaadhaa Boonaa Birraati. Ogeessi teknikaa Abdunaasir Muhammadi. Jeedalloo tahee waggaa 100 jiraachuu irraa leenca tahee guyyaa tokko aadee du'uu na wayya je Jeneraal Hussein Bunee Daraaraa fincila Baalee keessatti qabsaa'ota fincila Baalee keessatti Jeneraal Waaqoo guutuu wajjin tahuudhaan lolaa turan keessa Jeneraal Hussein Bunee nama tokko. Jeneraal Hussein Bunee jecha nafxanyaan qawween hin ajjeeftu jedhu kan yeroo seenaa diinni ittiin Oromoota sobuuf je'ee ittiin fayyadamu nafxanyaa hedduu ajjeesee soba tahuu nutti agarsiise. Seenaan duuba Jeneraal Hussein Bunee Daraaraa arra du'uus garuu seenaa isaatu nu wajjin jira. Jeneraal Hussein Bunee godina Baalee aanaa Sawweenaa bikka Gunnee Gafarsaa jedhamutti abbaa isaa Daraaraa Goobanaa fi haadha isaa aadde Haawaa Badhaasoorraa bara 1998 yookaan bara 1904 kan dhalatan yoo ta'u abbaan isaanii eega du'een booda Jeneraal Hussein Bunee Daraaraa qe'ee abbaa isaa to'achuu fi obboleeyyansaa guddisuun dirqama waan tureef kanuma fudhatee socho'aa ture. Yeroo sana manni barnoota waan hin jirreef mana barnoota amantii seenanii baratanii barsiisuudhaas turan. Eega guddataniin booda haadha mana fuudhan booda ciminaa fi saansii kanan ka'erraa bulchiinsa mootummaa Haayile Sillaasee keessatti burqaa godina godhuudhaan mudan. Adeemsa keessa cimina isaarraa ka'uudhaan gara bikka bu'aa baalaadootaatti ol guddisanii adeemsa hojii kan keessatti hacuuccaan sirni lafxanyaa ilmaan Oromoo irraan gahu arkee aaruu jalqaban Jeneraal Hussein Bunee Daraaraa. Walgahii baalaa abbaatota Oromoo tan caamsaa 18 irratti Hussein ummanni Oromoo sirna lafxanyaa balleessuuf qabsaa'uu akka qabu inninis kanumaafis qabsaa'uuf itti hime. Garuu sirni lafxanyaa akkamitti cabaa gaafiin itti dhiyaate huma maaliitiin loltoota Haayile Sillaasee kana lolte jechuunis gaafiin itti ka'uun hin oolamne. Kunis gonkumaa tahuu hin qabu jechuudhaan dura dhaabbatan. Inninis akkamitti akkaan qabsaa'uu lafxanyaa akkaan falmu isinittiin agarsiisa jedhee murannoo fi dhaadannoo qabu itti agarsiise. Itti aansuun Hussein Bunee Daraaraa horii isaa keessaa sangoota 9 gurguree qawwee 3 bitatee qabsoodhaaf qophaawe. Obboloota isaatii fi namoota muraasa fudhatanii bara 1962tti qabsoo eegalan. Jeneraal Hussein Bunee Daraaraadhaa gara Gunnee qubachuudhaan qabsoo fincila baddaa Baalee keessatti eegale. Namoonni gabrummaan itti hammaatte hedduunis dhaqanii miseensa waraana Jeneraal Hussein Bunee tahanii itti makamuu eegalan. Gaarri kun kan amma gaara Jeneraal Hussein Bunee jedhamee moggaafame. Karaan ittiin koran tokko qofa ture. Loltoonni Jeneraal Hussein Bunee gaara kana eega koraniin booda loltoonni Haayile Sillaasee akka hin seenneef hulaa cufan. Yeroo
loltoonni Hayila Sillaasee dhufanis dhagaa gurguddaa gaaraan itti kaasuun ajjeesuudha eegalan. Gaara kanarra bineensonni hedduun waan jiraniif yeroo beelawaniis gadamsaa fi kanafaa nyaachaa turan. Seenaan gooticha Baddaa Baalee Jeneraal Hussein Bunee Daraaraadhaa kutaansaa tokkoffaan kana fakkaata. Kutaa lammaffaatis kan isinii dhiheessinu taana. Gootonni Baddaa Baalee yoomiyyuu sammuu dhaloota keessaa kan irraanfatamuu miti. Garuu arraan tana kan nuti irra fuulleeffanne gooticha Hussein Bunee Daraaraa qofa. Kanneen hafanis seenaa isaanii qoranne isinii dhiheessuudhaafis asumaan isiniin beeksifna. Qopheessaan seenaa tana Boonaa Birraadhaati. Ogeessi teknikaa Abdunaasir Muhammad waliin ta'uudhaan sirba Usmaayyoo Muusaa seenaa dhaabbataa kan bara 2003 eega mana hidhaatii bahan kana magaalaa Finfinneetti wallisan isin afeerree gargar baana. Daawwattoota hordoftoota keenya nama torbaanii nu taasisuu jecha kan gargar baanu taana.